Maqaan kiyya Liinaa Jimbii Ismaa'il. Liinaa teenya maatii Hilwaadhaa wajji maatii ta'uu keessan dhagayeetiin si bilbilee meetii fi Hilwaan maal oli taatan? Wallahi naaf Hilwaan obboleessuma Rabbiiti. Micooti yaa wajjin deelee turte. Tole. Isiin gizee dura na bira dhuftullee miciyuma tiyyaan na bira fide. Tole. Eeggasuma Rabbiin fira waliin nu godhe. Tole. Tasan dabartees isiin akka biyya kana dhuftetti nu bira bu'uu turte Addis Ababaa jechuun Finfinneetti. Finfinneetti bira buuti. Tole. Ammas Naarjeeriyaa turte. Naarjeeriyaa irraa akka dhufte nu bira buute. Hilwaan Naarjeeriyaa turte? Naarjeeriyaa turte Hilwaan. Jaartasii hafirraa hiite wajjin. Abbaa malatii Naarjeeriyaawiidha. Abbaa Oromoo teenya mucaan Fahmii jaaniini Feesbuukni isaalleen Fahmii Oromoo jaa. Tole. Biyya sanii wal fuudhanii? Lakki asuma wal fuudhan dirreedhaa wal fuudhan. Tole. Dirreedhaa Raayimaa wajjuma deemanii biyya sanitti inni jimaa goggogaa dalagaa achuma wajji dalagachaa turanii jecha. Tole. Amma achirraanii achi turanii warruma laaluufi dhuftee biyya. Tole. Biyya dhufnaanis Finfinnee firan qabdu Hilwaan. Sirri isiitiis anuma. Tole. Haaliin isiitiis anuma Hilwaa. Mee Hilwaan nama akkam turte Liinaa teenya? Hilwaan nama akkam turte amallisi? Hilwaa wallaahi ani akkaan ifiifis du'aa kiyya beekuttiin beekaa miiciyyoo saalihaa miiciyyoo tayyiba miiciyyoo miskiina kan namni nyaatee quufunteetu Hilwaa. Mee Taajuu wajji akkaataa itti wal baran wanni beektu jira? Taajuu wajji wallaahi isiin laalle akka dhuftee as turtetti toora amataa na bira turte Hilwaan. Amata si bira turte Finfinnee? Sanitti Finfinnee. Piroosasaa biyya kanarraa bahuun fedhaa. Biyya tana jiraachuu hin barbaadu. Tole. Jetteeti piroosasa isii paaspoora isiillee ana kannitee anaa fi isiidha ta'u hojii deemtee piroosasa eegalattee jechuu Hilwaan. Tole. Yeroo sanitti Taaju Shurubbeen dhimma kana hin jiruun illee hin beeynuuni jechuu nuti. Taaju Shurubbee akka obboleessaatti ani beeka malee akka soddaa ta'u deemutti hin beeynuuni jechuu yeroo sanitti nuti. Taajuu. Amma oduma biyyaa takka teenyee isin gargaaraa ture? Dhagayi waa takka isaarraan beeynuun nuti. Tole. Bakka inni jiru hin beeynu taa'ee dhugaa akka Oromoo tokko wallisaa Oromoo ta'uu isaniin beeka'ani. Tole. Amma isiilleen akkasuma beektii jechuudha. Tole. Fira ta'insallee hin beektu miciyyoon tun. Taajuu jeka fira ta'an hin beektu ture? Inumaan beektu Hilwaan fira ta'insa. Ana kaan ni kakadhaaf illee. Tole. Maalitti je isii piroosasa eegaltee piroosasa isii oofu jirtu. Eessumni isii tokkolleen Hoolaandi jira Yurooppuma keessa jira jechuudha obbo eessumni. Tole. Ganamaa galgalallee waliif bilbiluu turan na bira ta'anii jechuudha. Tole. Mana kiyya ta'anii akkasii eessumni illee eega imaltuu biyya namaa eegalte. Anaaf si gargaaraa. Lakkiin hin qaba maallaqa xiqqoo. Kanaaniin karaa eegalaa jetteen ilaa Faraans waraqaa haboon xiyyanaa tolchisiisu jirti jetteen ana baantee jechuudha. Tole. Ana piroosasa kana isii eegalsiisteen Hilwaa. Tole. Piroosasa kana namaa wajji waliif fiddees anaa fi miciyyootiyya. Hiikummatiyya jechuudha. Tole. Mee Taajuutu piroosasa kana amma dhagayi piroosasa isii eegaltee deemmachuu jirtu miciyyoon tan huggulamallee imbaasii wanniidhaa seentee jirti Faraans. Akkasitti waraqaaleen xiqqasho gurbaa tolchu jiruu fi wajjiin asuma jira Finfinnee keessa gurbaa sanillee ragaaf jira. Tole. Oduma deemu jiranii xiqqasho akka imbaasii seentee naman taane wajjiin walii kan nu ka'ee hin fedhu an nama kanaa wajji hin deemu waan jirutti wal didanii eega maallaqa moggaa kafaltee jechuudha. Tole. Mana deebine naaf isiin imbaasiirra. Mana deebinee oduma teenya du'aa godhachuu jirruuti galgalarraa sa'a 4 cina guyyaan san halkan keessa Facebook oduma irra jirtu isiin chaat na godhee gurbaa kana laalini beeytaaliin jettee nagarsiiftee jechuudha. Tole. Gurbaan kun gizee laallu Facebookni isaa Taajuu Shurubbee jaa. Tole. Facebooka chaat wal godhan Facebookarra wal baran haa dura gizee wal baranii. Tole.
Aannin taa'anaa fi rabbii haaliqa qofaa jira mana keessa. Tole. Achiin garagaltee chaat wal godhanii wal gaggaafachuu eegalanii jechuu warreessaatii jechaadha wal boromsa eegalan. Hai taajuma wajjinu mana keetti wal baran. Waa takkallee waliin beekaniin. Inninis isiin beeku isii ijoollee deeme biyyarraa fiddatirra isiinis biyya namaa turteen ilwaan. Achirraa wal haasawuu eegalanii. Oduma wal haasawaniiti wal gaggaafatanii ati eenyuun tala eenyuuti biyya tami. Dhaloonni kee hojeeni isiinis itti gaggaafattuuti firummaa seenan jechuudha. Tole. Firummaa san bira kuttee foon ta'a jechuudha. Ummaa isii fi abbaa isiitiin saakkanaa himanitti fooni walitti. Tole. Foonummaan dhufnaan ijoolleen wal jabeessuu eegalte. Oduma itti fufanii footoo na ergi footoo ergitiif ganamu taqala'u is goote ni ergitiif ilwaan na bira teessee. Tole. Inninis ni erga. Kanummaan qaxxalee wanni hundinuu. Amma toora baatii lamaan jihaasawan. Akka karaarraas jirtu piroosesarra akka jaarsa isiillee anuma bira firraa hiite hunda. Himteef waa takka waan isa dhoysite hin qabdu ilwaan na gubba himteef. Tole. Akkasi amma Finfinnee eenyu bira jiraachuu jirtaa eenyu biratti piroosesa kana eegaltee xumurachuu jirtaa jee kan gaafatu ta'eeni jechuu inni. Tole. Habootiyye bira taa'eetiin habootiyye bira fixachuu jiraa jetteen. Tole. Haa wal na barsiisii jeen. Akkasi wal na barsiiftee jechuun taaju shurubbee isii wal na barsiiseen. Tole. Akkasi aanaan adaadaa jechuu eegalee jechuudha. Akkasittiin sin jaaha. Ilwaan nabiira turtee asumatti wal baratan asumatti feesbuukumaa wali isaan fideen. Garuu isaanitti waan akkamtu ture mee wallola wal ta'iinsa dhabuu? Wallaahi ilaal isaan ji'a lama ka telefoonaa wal haasa'uu turan. Si biratti? Na biratti jechuu odoo waliin halaaleeffatiin. Ayyee. Ji'a lameen kana miciyyoon tun piroosesarraan jiraatu waa hundarra waan irra jirtu hunda himteefi jechuu ibsiteetti. Ifaan ifatti himteef waan isarraa dhoysite hin qabdu. Tole. Ana bira himteef. Akkasi jeen haaya tahee marhabbaanaa tahaa hunda'uun gaariidha. Hilwaalaal odoo isiin karaaf haatee jirtu maallaqa cinaa bacinaa hafaltee jirti. Taajuu duratti. Cinaa bacinaa maallaqa odoo taajuu wajji waliin barin. Odoo taajuu walitti hin dhufin nikaa waliin godhatiin taajummaan kunuunuu hayaata ishii jiruusii keessa odoon seenini piroosesa eegalte hilwaan. Piroosesni isiin eegalteef Faraansi seenuun isii ilwaa. Ka Faraansi jalqabdee jechuu. Ka Faraansa kana odoo deemu jirtu bulama imbaasii Faraansi dheeyxee jirtiin wajjiniin dhaqeeni ana tageessiteen. Faraansi imbaasii Faraansi. Achirraa odootti jirtullee ijoollee Faraansillee hedduu dubbisuu turte. Isaanillee nuti si taqabballaa jaanii miciyoo teenya takkaa jira dirree dhawaadha isiinis. Faraansi galtii isiilleen anaa bira bu'ii anaaf si taqabbalaa jetteen. Amma isii biraahillee dhiistee tafiillee eessumnisiillee yoo maallaqni sirraa irratee yoo waan takka taate ana bilbiladhu Faraansi dhufeetiin ammaas Faraansi irraa si fuudhee na bira jiraattaa jeen eessumnisi. Akkasitti haaya ettee isatti odoo jirtu ammaas miiciyyoo takkaa jira geelee isiiti sitiraa saanii jaanii. Isiinis wannuma keessa jiraattiini. Awurooppuma kana keessa jiraatti. Isiilleen ganama galgala nattis ni dawwalti isittis ni bilbilti. Isiillee waan sirraa irrate jaartinis isiinis nutis itti guutaa hilwa. Eega Itoophiyaan taa'u jetteen. Itoophiyaa eegan taa'u jette. Si gargaarraa karaa yoo buutee jaanii jechuudha. Na bira jaanii. Waan darbee ni jira jaanii ganama galgala dawwalaniif jechuudha. Waan quba qabdiin ijoollee sana hunda jechuudha. Obboleettii muraasa raasanii jaanii jechuudha. Ganama galgala akka rahimaa wal barbaadanii Irooppuma keessa jirti isiinis. Siin gargaara waa hundatti naaf cinaa jiraa jetteen. Haa jettee odoo miciyyoon tun dhimma kanatti fufu jirtuuti hangana taaju shurubbee wajjin wal barte. Taaju wajjin wal barraan ummata kana hunda lafa keessee jechuuf irraa hilwaan. Ummata si cinaa jirra waa hunda diinagdeenis humnaanis bakkatti
taqabballutti si taqabballaa jaanii. Haayettee odoo micoon tun itti fufu jirtu taajuun dhufee walakkaa seenee jechuu. Tole. Taajuun seene amma taajuun dhuunfate isii wulii ganama galgala telefoona itti buusa. Telefoonni isii sa'a 24 qoonqoo gisee nyaattuuf viidiyoo bani jaan. Taajuun. Yoo rafte viidiyoo bani jaan. Yoo kaate viidiyoo bani jaan. Yoo dhaabbattee karaa deemu jiraanne viidiyoo bani siifi eenyu. Naafi abootii adda addaati. Shakkiidha moo jaalala? Shakkiidhaaf jaalalaaf taajuun sirri qaba. Shakkii waan itti qabu waan hin arke odoo isin biyyarraan deeminiin isarra arke. Hayyee. Eenyu isin bira dhufee jaan mana adda addateetii kana eenyu dhufee mana liinaa jaan. Keessummaa isii bira dhufee Suudiirraa ittiin. Guyyaa 2 moo 3 namaan na bira dhufe barcaa. Qooqa namaa dhagee gaafatee jechuudha. Eenyu isin bira dhufe adda addaatu bira dhufanii isii Suudi Arabiyaa keessa amadheeraa turtee. Kaniif isii bira bu'anii Suudiirraa dhufaniitii jetteen jechuudha. Akkasitti telefoona isii kannii jeen ana kannite dabarsitee mana hirribaarraa baatee. Nin dubbisee keessumaatii yataajuu fayyaa nagee ajeetiin dubbisee nagee anna dubbisee jechuudha. Haaya akkas taanaanii baraanniin afaaniin aaraayoon qooqa dhiiraa dhagee kan joote. Taajuun. Lakkii waan akkanaa hin yaadiin mataa ishee rabbashin waan akkanaan qabdu hilwaan jeetiin isaas tasgabbeessee jechuudha. Keessummaan tun na bira dhuftee keessummaatii yaan jeen mana guutuu taa'u jira Suudii dhufanii. Akkasi haaya jee cufatee hoggaa ammaas telefoonni deebi'ee za'a 2 booda dawwalamu galgalarraa ammaas shakkii eegalee jechuu fiigdee telefoona fuutee mana hirribaa seentee dubbisii ulaaf gaqqabdee jechuu. Akka sagaleen namaan dhaga'amne. Akka sagaleen namaan dhaga'amneef. Hoggaasaniin jeen hilwaa haala kana walirraa dhiisaa walirraa dhaabaa isin ganaa jaarsaa jaartiin taane. Haa waliin godhanne maaliin jeen dila hardiin tun. Akkasittiin akkanuma bar nama shakkaa jette jechuu isin. Akkasitti waan akkanaa haayatii irraa muruu qabaa jeenitiin. Wala manaa jeenitiin addaa cufadhee akkasumaatti. Niqaa osoo sibira jirtu godhatte mo'achitti. Niqaa aanaatu godhe taajuu shurubbee niqaa aanaa obboleettiin tiyyata kanarraa duuteetiin dirreedhaa mana isi dhiifadhee. Tole. Dirreedhaa bu'ee guyyaa 4 jechuudha. Obboleettiin narraa duutee dirreedhaa taaziyaanaarra jiruun fixatini. Hilwaa manatti dhiifadhee kute'an. Hilwaa zaadii demi 4 inni quxuxurii silkiin jala jirani kaan hin hidhamne ganaa. Akkasitti guyyaa mana miiciyyoo tiyyaa ooltii mana hikmaa tiyyaa isinis finfinuma jirti. Galgala nan dhiisu jetteeti mana kiyya galtee cufattee isaa wajji haasoytii jechuu telefoona illaa hanga bari'utti. Tole. Telefoonni si gizeen dirreedhaa taa'ee ani bilbilu biizii jamaali hunoo haa telefoonaan waliif jirraan an jetti. Amma keetiin an taaziyaa gizeen fixadhe. Naddawwale inni dirreedhooti daarektii naddawwale telefoona. Taajuun Jarmanirraa. Yaadaadhaa ani obsu dadhabeeti hin galle taaziyaan fixanne naan jee fixadhe hin jeen. Boruun ba'aan jeen kara Finfinnee. Amma boru beeyti torbaan kana keessa yoo ni kaanaan goone deeyxee talatee ifiin ajjeesaa naan jee. Taajuun. Taajuun mataan isaa anaan. Daarektii naddawwalee. Akkasi ka'eetiin ani Finfinnee ol deebi'ee jechuu manatti. Ol deebi'eetiin dhufee isiin marihadhe. Isiin marihannaan isiinis bar'ee sumaan eegu jira malee ganamaa galgala hafuura nakkutee naan jette ni haajee. Haa jeetiin ka'ee ammaan sana nikaan kun haa daddaffiin taatu wal marihanna obboleessi isaatiif sultaan as jiraan jee. Akkasi ho'aateeti kanaaf obboleessi isaatiif isaan dura wal beeynaa beeyta. Isii fi hulwaa dura taaju filwaan odoo walitti hin dhufu wal beeyna naaf sultaan. Akkasittiin ka'ee haa marihannuuniin jeen hilwaatiyya haaya marabbaan an jette obboleessa dawwaltee ni marihatteen ifumaaf isiin jechuu. Guyyaa isniinaa analada ol deebi'eetiin guyyaa isniinaa maallaqa ergeef inni. Maallaqni inni ergeef kuni kan haatti goradhuu jee ergeef. Manguddoonis waan si gaafattu waan nisaa kafali waan bitattu qalabatii fi waan si gaffeessu bitadhu jee an hangasiin beeku akkaawuntii siirra naqeef hilwaadhaaf jechuudha. Hilwaan isa duraa maallaqa caqi qabdi. Dhaba maallaqaa takka hin qabdu hilwaan. Akkasii fuutee bar akkaawuntii irra naannaqee liine galgala ati raftee jirta nu dhiifteeti mana hirribaa jirta. Maallaqa aruuzaa kan isaa jee naa ergee naan jette.
meeqa si ergeen jeen jechuudha. Kuma dhibbata akkanaa ergee jette. Humni dhibbi kuni fuunee naafi isii magaalaa wajji dhaqee jechuudha guyyaa salaasaa. Guyyaa salaasaa kan qalabatii deemnee wajjin qarshii 30 bitatteen miciyoon tun. Qalabatii bitattee huccuu miizeetii fi maal kana hojii kiraa hojii wada 50,000 bir carrasachi. Bittee magaalumatti waan diikooraa fi addaaraasha kiraatiif kanaas 10,000 kireessine. Waan hundaahu jigijjitii isiitii hojii waan addaaraashaatii hojii keekaa hojii waan hunda laaqana manguddoof godhame hojii 10,000 dhume. Ka isii dabartee itti hidhaate ilwaan akkaawuntii